Waqiif lafti kun hin uumamin utuu haqiif dharrillee waliin makee sanyii namaa gufatee utuun kufiin sagaleen foon uffatee utuun dhufiin yaada kee keessa buleera waa'een koo Sagale keetti bu'aan argama koo ana anumaaf mootummaa kee kennite afuura keetti na keessa jiraate ana anumaaf mootummaa kee kennite afuura keetti na keessa jiraate maal jedhu kan kee Mal jedhu kan kee hoo galata kee Mal jedhu kan kee Mal jedhu kan kee hoo galata kee Mal jedhu kan kee Mal jedhu kan kee hoo galata kee Mal jedhu kan kee Mal jedhu kan kee hoo galata kee Ani maqaa kee waame waame Ani maqaa kee waame waame Ani maqaa kee waame waame sileellifadha Ani maqaa kee waame waame Yesus Ani maqaa kee waame waame Ani maqaa kee waame waame si eebbifadha Indanda'u satinaaf olte baasu Indanda'u satinaaf olte baasu Indanda'u satinaaf olte baasu Indanda'u satinaaf olte baasu Narra baay'ataa oolmaan kee Narra baay'ataa oolmaan kee Narra baay'ataa oolmaan kee Narra baay'ataa oolmaan kee Indanda'u satinaaf olte baasu Indanda'u satinaaf olte baasu Indanda'u satinaaf olte baasu Indanda'u satinaaf olte baasu Narra baay'ataa oolmaan kee Narra baay'ataa oolmaan kee Narra baay'ataa oolmaan kee Narra baay'ataa oolmaan kee Ani maqaa kee waame waame Ani maqaa kee waame waame Ani maqaa kee waame waame Oleeranduma Ani maqaa kee waame waame Ani maqaa kee waame waame Ani maqaa kee waame waame Jesus, yeah.
komakanke jalata mejira ali bulchin sake barisin jijiru atinge daramtu undumtu hajedu yawaksia galatu hallelujah arrasa hallelujah hallelujah borisa hallelujah all maketu garako narase anikufu yeronda sifarse hallelujah arrasa hallelujah borisa hallelujah all maketu garako narase inkufu goftako makake yon farse تمسكن كتاهون لا زيادة رزقين أنت عدلهم أنت عدلهم تمسكن ክብራን የአራራ ቲቪ ተመልካቾች ባላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ይህ የእኩለ ሳምንት ፕሮግራማችን ሲሆን አሁን የእግዚአብሔር ሰው በፈውስ የሚያገለግሉንበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በዚህ ፕሮግራም ብዙዎቻቸው ባሉበት ሆነው በእምነት በመተሳሰር ድንቅና ታምራታቸውን ተቀብለው ደስታቸውን አጋርተውናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ የእናንተ ጊዜ ነው። በዚህ ፕሮግራም በእምነት በመተሳሰር ድንቅና ታምራታችሁን ተቀብላችሁ ደስታችሁን እንድታጋሩን በጌታ ፍቅር ስንጠይቃችሁ በላቀ ደስታ ነው። Dear viewers watching ARARA TV from different corners of the earth through different media access, this is our midweek service and now is the healing ministry time. The man of God is going to declare the prophetic word upon people suffering from different forms of sickness. Physically right here, if you are there suffering from the same issue, for the distance will never be barrier to the mending and to the healing and to the delivering power of God right there too. May you tune by faith and receive your miracles, as you will confirm your miracles right there. Don't forget to send us your testimonies and feedback. To do this, visit our website www.araratv.tv. Follow our Facebook ARARA TV Worldwide. Hit that bell button and receive updated videos as you are tuned by this program. God bless you. Wagga soddomi saddeet guutuu bishaan qarqaraa gangalata. Maalootti na darbadha jechaa hunda kadhata. Hundumtuu of gargaaruuf koomee irra ta'a namnuu san dhageenye. Ayyaa humna dhabaa, ayyaa fira dhabaa. Naafti diriiree galee jaamaan qaroon ilaalee inni fayyuu hin dandeenye. Dambaliin beeta zaata hursaan saas marxifatee tuqee utuusa hiike. Akkuma warra kaanii isas darabeen geesse galataaf qaata fiige. Bara darbeen fayyine baranas abdiin qabu. Barri isaa kanaan kaate achumaa kufee kaa achumaa ciisee aada abdii isaa gunjoon nyaatte. Harka isaatti mirmirsaa kara deemaa hundaantu maalootti na darbadha maaloo keessa na buusa maana bira dabartu. Jedhee geeraraa iyya nama oo'uuf barbaada. Humnatu ganteen malee sammuun guddaasa yaada. Gariin takka dhaabbatee weedduu isaa dinqifata. Kaan dhageettii isaa jibbee gurra isaa qaqqabata. Jaanan argaa isaa nuffee hammachirra marmaaru. Kaan dhayicha jedhanii ittiinuu of abaaru. Kaan hidhii xuxuuxataaf inni garaan isaa oo'a. Anaa nyaatu haadhoo koo jedhee dhaabatee boo'aaf. Kaan immoo borii isaatiif jedhee rabbiinuu hin safeeffatu. Dhaabbatee itti qoosa. Ati maaliif hin duutu silaa ona mantaatu bo musiichi maaliin fayya erga qaataatii ciisa waan abdii qabu miti asumatti duudhiisa. Bara darbee godoo sana barana godoo kana godoo shanirra labe maaliif of hin ajjeesu ciisee akkas aaduurra ega fayyaasaa dhabe. Kana sana dhagahaa
ciisee hundumaa laalee haalli bitaatti galtee waan furmaataa wallaalee akkas jedhee gumguma ciisee ofiin haasaa akka waan sammuu dhabee amma yoomittan obsa dhiphinni koo maaliifi maafan furmaata dhabee akka waanan fedha koon addana oolee bulee gufuu mammaaksaan ta'e jecha namootaas eelee maatiin kootuu na jibbe orma maalin komadha ofiyyuu nuffanamni yaa waaq maalan si yakke yakka koof natti muriin maaloo natti taraarami suma duwwaan abdadha situ hundaa danda'a harka keetiin na furi gulbii koo jabeessi ergamaa kee naaf ergii atumti na gargaari egaa haala akkanaatiin namichi lafa guuree jiraachuusaa dhiisaatii dhalachuusaa abaare takka as garagalaa takka achi deebi'aa lafee luqqeettuusaa bututan utuun achi wawwaatu waggoonni 38 guutan gidiraan irra bubbultee aduun bariiteen dhiitu shan dhiiteen bariituuf fayyaansaa gaadi'amee gammachuusaa takaale lubbuudhaan jira malee jiraansaa du'aan caalle utuma kanaan jiru utuun ciisee aadu Yesuus achi dhaqeef inni rakkataaf yaadu raasaa bishaanii eeguun wal dorgommii nu hafe jecha tokkichaan kaase mogoleessaa jabeesseef isa barootaaf laafe maarree humni fayyisuu waaqayyoo gaafas mul'ate seenaa ta'een dabarre arraba nama isaatiin seenaa hedduu jijjiiree agarre kanaaf misiraachoo dhageenye isiniin ga'aa jirra aga dhageenye aga dhagahaa daawwattootaaf hordoftoota TV ARARA goleewwan addunyaa maraan hordofaa jirtan hundumaaf kun sagantaa keenya idilee kan giddu galeessa torbanii amma yeroo namni waaqayyoo namoota dhibee garaa garaatiin rakkataa turanii gaara ARARA tulluu fayyisuu waaqayyoo jala jiran irratti sagalee labsii amantiidhaan guute baasan irra geenye jirra maarree akka isaan sagalee labsii amantii kana baasuuf hedaniif sagalee labsii kanatti amantiidhaan hidhadhaa dinqii fayyisuu harka waaqayyoo simadhaa dinqii fayyisuu harka waaqayyoo simachuu keessan ofirratti akka mirkaneeffattaniin karaa toora miidiyaalee hawaasaa keenyaa Masarat keenya www.araratv.tv daawwachuudhaan fuula Facebook keenya ARARA TV Worldwide follow gochuun yookaas hordofuun akkasumas fuula YouTube keenya ARARA TV Worldwide subscribe gochuun viidiyoo haaraa yeroo yerootti gadhiifamu ilaaluun itti eebbifamaa hafaa isiniin jechuu barbaanna. Nagansi fatao boletti. Greeting sister. Amen. Rakkinni kee maali? Narviidha. Maal gochuu hin dandeessu? Gadi jedhee wal jechuu hin danda'u. Taa'ee fincaa'uu hin danda'u. Caammaa korre hidhachuu hin danda'u dudda konna kutaa. Ammamiif? Ji'a 3 amma fixe. Maalidha siniin jedhe manni yaalaa? Narviidha jedhan isaan. Maal keessani babbaa? Haadha manaa kooti. Haadha manaa keessan. Maal gochuu hin danda'an? Gadi teessee ka'uu hin dandeessu. Hojjechuu hin dandeessu. Mana fincaanii dhaqxee yoo namni harka qabee teesse malee. Amen. The mighty name of Jesus Christ. Abidda samirra. Fire from heaven. Du'eera si keessaa dhiiga walichaatiin. Is tied out of you. Du'eera si keessaa dhiiga walichaatiin. Viewers, this sister has been suffering from chronic Be healed. nerve sickness for long. For the last 3 months. Be healed in the name of Jesus Christ. The man of God is ministering here. She was suffering even to sit up for her urination and defecation. The mighty name of Jesus Christ. Before the ministry. Take a look and receive your miracle right there. For the distance will never be barrier to the mending and restoring power of God right there. Keep watching. You are free. You are Blowing free. the life-giving spirit and declaring her freedom. This is her caregiver and husband. Keep watching. Maal taatanam? Nanaannesse. Nanaannesse? Ol jedhaa gad jedhaam? There was man of God is encouraging her to check out God. her restoration, and she was sensing unusual power. Look at her here. Man of God is perfecting her healing Ariifadh. as he is led by the Yeah. power of the Holy Spirit. You are free. And to God be the Ani glory bilisa. again. Ani bilisa. To him be the praise. Look Ani at bilisa. her how she is celebrating. Ani bilisa. Ararina ta'era. confessing. Ana galate fadararina God have mercy now. Iyyaa foorichaa gooftaaf galata jabaa fida. ararina ta'era. Nagaan siif haa ta'u. Maal taate? Waraanee mana qabe kana koo
Maaltu si waraana? Ofumaan waraanee mana qabee. Yoom? Sanbata 12 walakkaa galgala. Ergasii maal gochuu hin dandeessu? Gadiin jedhu ofiin taa'u deemuu hin danda'u miilli koo kun dacha'uu hin danda'u. Hin dacha'u. Maal keedhaa? Obboleettii godha. Maal gochuu hin dandeessu? Taa'uu hin danda'u, gadachuu hin danda'u, lechuu hin danda'u, gadina waraanaa naan jetteeni. Innaa waldaa haraaraan deemaa kootu qofaa kooti naan jennaan hin dhufe. Keep watching to the screen. This sister has been suffering. Bihin! Abidda samiirraa sitti ergeera. Unknown Holachis! sickness Out! for the last 1 week. She was suffering to stretch out her leg before the ministry. Man of God is ministering here. Take a look to the screen. What is going on as the man of God is stretching out his hand? The power of the Holy Spirit is taking a control. She is totally controlled by the divine energy. And this is the divine massage of the Holy Spirit restoring. In Jesus' name, be free. Disordered Banijake, muscles. Maltatem, Abidda wahinna keessa darbee. Abidda Sikera, Kaidabat. They were sure saying, I was feeling something like the burning fire moving down my leg. The man of God is The encouraging mighty name her of Jesus Christ, the Stand name of up. Jesus Christ. from her seat You are free. and declaring her freedom right now. Take a look again. Keep watching, for you shall be witness to the mending and restoring power of God at work upon This this Kai, healing mountain. Nalal, Look at me, sister. Kotas Garako, Tamarabas. Kated. You are Stand free. straight. Amen. Oljari Gajere Vilal. Check out your restoration. Bending down. Arifat. Hurry up. Okay. To God be the glory again. Was is he to be praised upon his throne from everlasting to Galatoomaa. everlasting. To him be the adoration upon his throne again. Take a look. Harka walitti buutaa galateeffadhaa fi dabalaati. Is something beyond imagination in his time restoring power of God at work. Take a look how she is checking out her restoration. Akkamittiin dhufte yeroo dhufte? Qabeen fide giddiin fide ene la wambarii harkaan qabachaa dhufteeni dandeesseen deemtuuni. Nagaan siif haa ta'u. Amen. Eessaa dhufte? Adi bakki dhaloota koo Jimmaadhaa kanan amma jiru Finfinneedha Dubaay Maal irraan rakkinni dhufe. kee? Fooqii irraan kufe Dubaayitti. Dubaayitti. Fooqii meeqaffaarraa? Sadarkaa tokkoffaa meetira 15 fageenyi isaa. Maal kee cabe? Dugda kan koo opereeshinii ta'ee Okay. miilli kan koo naadoodee deemuu hin danda'u kana malee. Kanaan sibiila kanaan deemte. Eeyyee. Yesuus Kiristoos kan akka sirkaa gatu namante. Eeyyee amanii dhufe. The mighty name of Jesus Christ. Keep watching to the screen again. His sister Abidda samiirraa gara keetti ajajeera. Amen. is receiving the ministry of the Holy Spirit. Hollachis dhiiga walichaatiin. Fell from 50 Be meters healed. down. 50 meters down and had an issue Be healed in the mighty name of Jesus Christ. over her backbone and the leg. Hodheera lafee kee. Man of God is Hodheera dugda kee. Amen. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Radiana makranda declaria radana masantardia holobo kranda. Out! I mean out your broken backbone, rebuking that spirit of the evil. Ilaasha kanatti humni dhufeera. The fire has come upon this As system. leader. The mighty name of Jesus Christ. Sebastien Kago Taayyee Susi. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Sebastien Taayyee Susi. Onne haaraa. New heart, Onne haaraa. new heart, Onne haaraa. new heart. Abidda samiirraa. Fire from heaven. Abiddi sitti qabateera. Fire Hollachiis abidda samiirraa. Randa laba kranda declaria. Radiana nama kronda. Out! Take this back. Watching. Out! Both of them are under the ministry of the Holy Spirit. Man of God is imparting Be this healed. healing power of God. His hand Be healed. touches
In the mighty name of Jesus Christ. Nalali. Look at me, sister. Maltu si keessa deemaa jira. How are you feeling now? To the mighty name of Jesus Christ. You are free, honne haaraa. Come on. I don't know what was moving in my body. This is her caregiver. Name of Jesus Christ. I got Taayyee Susi. Maltaat. Nasu. Nanasis. Nanasis. Na bira wala suma keessa hojjeta. Dubbicha akka wal bira yeroo kaan ollu miti, okay? Okay. Okay, baltaate am. No, lachise. Ofisi wallaalchis. Kabba mana kee duuba geera ben, you are free. Okay. Man of God is encouraging her to take out her restoration. Maaltu sitti dhaga'ama? Maaltu si keessa darbe? Fayyina wayina keessa darbe. Sirkaa fuudheera sibiila kana. Kana booda miilla keenya deemta. You will walk by your leg. Hodheera miilla kee. I mean out your Come on. broken Come on. bones of your legs. Tokko. Lama. Take steps. 1, Tokko. Lama. 1, 2. Nagadhis, yeah. You are free. You are free. Stand alone. Don't worry, don't worry. You are free. You are God free. be the glory You are free. again. Blessed be his name forevermore. Charge sigodera. I charge you up. Charge. Charge Come you on. up Yeah. by the power in the Ilma middle of the waaqayyo land. galata fidaasa sheeyike. Somebody praise God. She's taking steps. Ani bilisa bayra Confessing waaqayyo na every time. galateeffadha. I am set free now. Thank God to make me. Urgufi. Let it shake out. Abidda samirra. Fire from heaven. Olachis. Let it shake out. Olachis. Let it shake out. Abidda samirra. Fire from heaven. Be healed. Keep watching to the screen Be again. healed in the name of Jesus Christ. To this divine mending of the Holy Spirit working upon this healing mountain again. Amen. Be healed. Amen. Faishi. Tafashi. Malkeeda. Armeeko. Maltaan. Kuftee cabde. Yo. Torbee lamaan kana. Amen. Man of God is encouraging her to stand up and check out her restoration, taking steps. Ikameera. To God with the glory Ikameera. again. Galata fidaa. Ilillee fidaa akka walitti buusaati. Be healed. Look again. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. To this divine massaging of the Holy Be Spirit. healed. Faishi. On this man, take a look what the Naa Holy galateeffadhaa Spirit galateeffadhaa fi. is doing. The prophet is vibrating out his hand. Man rose up, celebrating. Look at him. Galata fidaa ilillee fidaa akka walitti buusaati. Look at him how he's celebrating. Ani bayera, ani bayera, Jesus Christ. ani bayera, ani Confessing his galateeffadha. freedom. Ani bayera, ani bayera, ani bayera. I am him. Maltaat. Ancabe. Maltu si cabs. Motor. Abidda samirra. Keep watching to the screen again. His brother had a Mighty name of Jesus bike Christ. accident, Be healed. broken off his leg, suffering from the pain for long. Be healed. Faishi. He has been suffering from this sickness for the last 3 weeks. Be healed. Faishi. Charge sigodera dhiiga walichaati. I energize you by the power Charge. made of the Lamb. Raas humna dhiiga walichaati. Let him check out. Abidda samirra. Fire from heaven. Raas. Let him check out. Be healed. Faishi. Be healed. Kan fayyide tayi. Tafawas. Charge sigodera. I charge you up. Kai dhaabadhu. Be on your feet, myself. Miilla kee lafaan gahi wal qixxeessa. Kottas gara koo. Step. Na ilaali. The mighty name of Jesus Christ. Sebastian Agofta Yesusi.
Hodheera lafee kee dhiiga olichaatiin. I mean up that The mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa gooftaa Yesuusiin. Hodheera lafee kee. I mean your broken bone. Maal keedha? Boleessa kee. Maal taate ofii kee amma? Ano najoo jesse. Najoo jesse. The mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa gooftaa Yesuusiin. This is his caregiver. Come on. This is also the divine encounter. Galataaf dhufta gaafa deebitootis. We will come back for the thanksgiving. Man of God prophesied to him. Tokko lama. You are free. Oletti nagaan siifa ta'u. Maal taate? Diiksii fi kuba kalee jedhanii. Attamsi godhaa? Inni nyaata. Ka'e dhaabadhu. Keep watching to the screen again. This sister has been suffering from chronic disc sickness and kidney Mighty name of Jesus Christ. issue. And she was feeling unusual itching. Samir Rabid. The man of God is calling fire from heaven on her through touching her and imparting this power of the Holy Spirit. This is also her caregiver and husband. Take a look. She's making special sound of tranquility. Nalal. Be healed. Man of God is blowing this life-giving spirit to him, rebuking that spirit of sickness. Hodheera dugda kee. I mean up that your bone, Hodheera dugda kee. that your backbone is made. Hodheera dugda kee. I made it up. Hodheera. I made it up. Buletti nalaali. Sister, look at me. You are free. Kai. At Blissa, rise up. Arifadhu ol jedhi gajjade filaal. Take out your restoration very fast. Yeah. To God be the glory again. Yeah. To him be the praise. What is he to be praised? And check out her restoration. He's confessing. Hallelujah. Set free now. Galata jabaa fidaa gooftaadhaaf. Okay, maal keedha? Buleetti godha. Maal taate? Duddaa fi morma ishee walitti gossaa mormi ishee kun hin tocho'u gadi hin jettu dandeessee hin tochootu. Eessaa fiddu? Jimmaa. Jimma ammamiif? Gara ji'a shanii ta'eera erga akkas godhee Finfinneetti geessaa riiferii isinii goonaan naan didii asiif fideen immoo. Mormatiin tocha'u? Morma isheef dudda isheeti. Maaltu sitti dhaga'ama? Keessaa na gubaa na nyaataa baay'ee na dhukkuba taa'uu hin danda'u kana walitti na goggogsaa. Mormi sin tocha'u? Ji'a meeqaaf? Gara tureera baay'ee gara ji'a ja'afaan ta'a. Ji'a ja'a. Ka'ii dhaabadhu. Take a look to the screen. This sister has been suffering from chronic. Yeah, come on. Let's go. Mucaa ijoolleedha garuu come on. Issue. And she has been suffering to rotate her neck and bend down. Come on. And feeling. Umurii ishee waggaa meeqa taate? Waggaa 15. Nama waggaa 15tu nama waggaa meeqa fakkaata? Chronic itching. Come on. Nalaal. And has been working like an old woman despite the mighty name of Jesus Christ. 15 years old girl, look to the spirit. And the Spirit of God is mending her from the sickness she has been suffering for the last 6 months. Through the touch of his prophet. This is not an ordinary massage, but the touch of the Holy Spirit. Mighty name of Jesus Christ. She was unable to rotate her neck and bend down and stand straight for the last 6 months. Nalal. Maaltu si keessa darbe amma? Raasi morma kee. Man of God is encouraging her to rotate her neck. No. Okay. Amaras. All nalal. Yeah. Take a look again. Okay. All. All. Nalal. God is encouraging her. All.
to do what she has been suffering to do for the last 6 months. Restore the power in the name of Jesus. Galata fida, ilille fida. Praise be his name. For healer is here. Take a look. Keep watching. This is her caregiver. Celebrating. Maaltu si keessa darbe attam si godhe? Beeko. Akka barbaadam? Take a look. She's checking it out. Bending. Hammamiif kana gochuu hin dandeessu ati? Gara ji'a torba waliin ta'a. Gochuu hin dandeessu? Eeyyee. Argaartuu waa isheen silla ta'aarte immoo agarreerraa galata gargar hin cinne gooftaadhaaf dabalaa. For the last more than 6 months, she was unable to bend down and lift bent over as an old woman. Amen. But the Spirit of God made her within the blink of eye, and she's checking it out. Maaltu sitti dhaga'ama fayyina obboleettii keetti kana? Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Akkam akkamitti gargaaraa turte? Akkuma kana bakka baay'ee wajjin rakkadde baay'ee natti toleera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaa galateeffadhaa fi harka walitti buusaati. The mighty name of Jesus Christ be healed. Godheera miilla kee. I mend this your broken. Charge si godheera. I touch you all. Eewu kan amanu. Who can believe it? Wanti rifeensa mataatti amma qeessa miillaatti si qabee jiru. Amen. Du'eera si keessaa dhiiga walichaati. Amen. All over your body, I declare it is tied out of you. Du'eera si keessaa dhiiga walichaati. Amen. It is tied out of you. Baakan jirtan lixa kaa bakki bardii kamirra. Amen. From every corner of the earth. Dhibee guddaan hin jiru gooftaa guddaa malee. For there is no great sickness. Du'eera si keessaa dhiiga walichaati. Great God, that sickness is died out of you. Yoom cabde boleetti. Torbe borii. Camma sanarraa baasi. Keep watching. The sister was broken of her leg. Si hodheera miilla kee. Amen. Last week. Tokko. And suffering from the pain since that Si time. hodheera. I met you. Okay, you are free. Listen. Yesus in ilaali fuula kee dura. You are free. Look. Amen. Yeah. On Jesus and Amen. work. Yeah. Ani fayyeera. Nama meeqa qabee fide sila? Nama lama. Ol jedhi deemati sadii si been. Work. Deem. Work. Deem. Work. Hodheera lafee kee. Amen. Mend up your bone. Hodheera lafee I kee. mend it up. Thank you, Amen. thank Ani you. bilisa. Ani fayyeera. Let's confess. Ani bilisa. I am free now. Ani fayyeera. I am healed. Ani The mighty fayyeera. name of I am Jesus healed. Christ. Amen. Out! Amen. Out! The name of Jesus Christ. Be healed. Ani bilisa. Abidda Samira. Fire. Radia nama kranda declaria radada basantardia. Out! Pankesa. Hita cheese argicha dhiiga walichaatiin. Let him Hita step cheese out. dirisi. Hita cheese dirisi. Hita cheese. Out! Pankesa. Kai. Man of God is encouraging him to Kai rise up. Kan jedhe. Rise up, brother. Na laali. Look at me. Maal taate am? Waan akka abidda wayii na keessa darbe. Abidda si keessa darbe. Akka nama wallachiisu na godhe. Si wallachiisu. Yoom cabde? Torban sanbata darbe. Kaasa harka kee ol. Viewers, Kaasa ol. was suffering from this Walitti dhahee akka heartbroken bara. pain for the last 3 weeks. And he was saying, Watch. I was feeling something like the burning fire Ulfina moving fida, down ilillee my fida. Galata gargar hin cinne fida. And to God be Itti the dabala glory. hiriyoodhaan. For restorer is his name. Maaltu na keessa darbette? Waan akka abidda wayii na keessa darbe. Hammamiif hojjechuu hin dandeessu waan amma hojjette? Hojjechuu hin danda'u taasumayyuu. Torban sadiif hojjechuu hin danda'u. Amma maal hojjette? Pushaappii. Dabaladhu. Take a look. Galata dabaluu gooftaa He jabaadhaaf. is confirming his restoration, making such a push-up. Remove. Fayyina akkuma isin qophooftanitti humni isin argata. Isin galeera? Qophiin laphee jedhama caafni abbaa biraadha. Deebiin arrabaa Waaqayyoon biraadha.
For the Bible says the preparation of heart. Amma amantisan. Can imagine arkisa may damad. Amana arka chabato gabbo shape jeda. Huh? Yeah. Is of man. The answer of tongue is of God. Na galate fata chaba korani fayera ni bidisa bayera na galate fata. Altate ya. Milla kona dhukkuba narbiidha naan jedhan mana yaalaa Milla si dhukkuba. Eeyyee. Maayirraa keessi dhukkuba. Zimjedhee mana jammare na nyaachuu jammare keessa deeme. Zimjedhee na dhiitessaa zimjedhee keessa deeme na nyaata. Lafumaa ka'eem. Eeyyee. Yaa dhufte. Warroo laltu. Ka'e. Kattas gara. Keep watching how this brother has been suffering for long. Mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Because of medically unknown Be healed. reason. Samir Rabid. Fire from heaven. Samir Rabid. Saat ke samai. Abidda Samirra. Fire from heaven. And he is totally controlled by the power Be of the Holy healed. Spirit. And encountering this divine radiation therapy of the Holy Spirit. Take a look what is going on. The mighty name of Jesus Christ. God is waving out his hand. The man is totally vibrating. And this is the divine touching of the Holy Spirit. Nalal. Kai. Rise up, brother. Take a look at him. You shall be witness. Abidda keessa koo deeme na nyaata. Abidda keessa koo deeme. Darmi. Abidda kami. Keessa deeme na tole. Natti tole keessa deeme abiddi sun. Okay, go. He was saying something like the burning fire was moving in my body. And he is confirming his restoration, running here and there. And to God be the glory again. Look at him. Yet he is checking out his restoration. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. His preacher. This is again another ministry of the Holy Spirit. Abidda Samirra. God is calling fire from heaven. Kai. Rise up. Malked. Bolesa ked. Maltat. Stroke. Eh? Stroke. Mirga fi arkabita. Stroke. Jechuu dide bakka. Sidiin kana isaa kennameef. Adaamaa normaalii madeeme. Adaamaatti ilaalame dolomatti. Adaamaa. Eessa biyyi? Asumadha. Okay. Keep watching to the screen again. How this brother has been suffering from this chronic sickness, medically named stroke. Hallelujah. And he was vibrating. Iga sammu kana keessatti namni dileet godheera si keessi. I delete out this blood accumulated in his brain. Oh yes. Baasa fura keessa sadi bakkeetti. Breathe out 3 times. Saduma. Bihil radana makranda. Renda la baradana namasantar dia holobo kranda. Oh Jesus. Kodera la feke. Oh Kodera systemic amake. Oh Jesus. Oh Jesus. Kodera. Kodera. Oh Jesus. Stroking duera. Oh Jesus. Duera stroking. Amen. Duera. Amen. Duera. Duera. Amen. Duera. Amen. Hallelujah. Be healed. Amen. Amen. Hallelujah. Kaina mecho. Rise up, brother. Qattani dabat. Stand straight. Jakebani. Open your eyes. Maltu si keessa darbiam. Akka bishaanii. Akka bishaanii. He was saying Nalal. Qattani adem. something like liquid water was moving down my leg. Hallelujah. That was the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Look at him. Hallelujah. Arkake lamasa. Arkake lamasa. Ojjechis. Amen. Lakas. Akas. Mila ke tara. Okay. Turn by Okay. turn. Okay. You are free. Let your Amen. legs and You are your free. hands Walk. work.
Amen. To God be the Hallelujah. glory again. For restorer is in his name. Amen. Ani kabera ni fayyera. Amen. Hallelujah. Amen. Addunyaa saayinsiitti strookii irraa namni hin fayyu. Scientifically impossible to be healed from stroke. Mana Dooktar Yesuusitti garuu wanti irraa hin fayyamne. But in the house of Master Jesus, nothing sickness is there of which you cannot be healed. Waaqayyoof hin danda'ama. Hin danda'ama. Hallelujah. Amen. Come on. Ufide namichicha. Maal kee? Soddaa kooti. Okay, soddaadha. Eeyyee. Kottaddan. Soddaan kee kufeeti dhabattaare. Namicha maal taate? Miila ko. Siri qoraattiin na waraane siri. Sirri isaa? Sababa ta'e. Achumaan nyaatee lafeen kee wal gadhiiseera hospitaali baakko. Be healed. Du'eera si keessaa. Umni karaa qoraattiin sitti galee lafee kee nyaate du'eera. Amen. Kai dhaabat. You are free. Man of God is ministering this man and encouraging him Did to it. stand up and check it out. Yeah. Amen. 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 Viewers, to God be the glory again. What you're looking is again beyond imagination miracle. Out! Impossible for doctors to heal him for a long time. Bolet. Nagaan siifa ta'u. Amen, 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 amen. Eessaa dhufte? Finfinnee. Maal dhukkubi kee? Spinal cord kee wal darbee jira. Spinal cord kee wal darbe. Maal gochuu hin dandeessu? Akka malee of eeginaan jedhan darbii hojjechuu hin danda'u. Karaa baay'ee deemuu ka'ee taa'eetu moo ka'uuna. Amma maal taate? Beeku nafa kiyya keessa na dugda kiyya keessa. Si ooye ka'ee dhaabadhu. Viewers, this sister has been suffering from chronic spinal cord Lalal. issue. Fire. She was saying, The might of Jesus Christ. as the prophet was ministering here, something like a burning fire was hitting my spinal cord. What era lafee kee? And I mend this your spinal What cord. era spinal cord kee? I mend it up. What era? I mend it up. What era? Mend it up. Out! Thank you, sir. You are free. Belisa, Kai. rise up, rise up. Akka barbaadde ol jedhi gad jedhi of ilaali. Check out your restoration. Doing what you have been suffering to do for long. Take a look again. To God be the glory again. Wajra. Injiru. Barabaraan. Labsaa deemi. Ani fayyera. Ani fayyera galata waaqa. Ani fayyera. Confessing every time. Ani fayyera. Ani nagaa ta'eera. Tole rakkinni mucaa keessanii kun maal ture? Lafee ishee tol bira darbee jira waggaa tokko beeltii kana kaa'atteetti jijjiiraman qabu taanaanii sirjarii gooneedhaan Xuquran Bassaatti yaalamaa turte utuu amma hin deebiin garuu asitti kadhachiifnaaf sirjariin godhaneen fidee dhufe. Lafee wal jala darbe. Maalirraa ka'e? Akkasumatti jedhan dhukkubi isaan beekamu jedhanii. Attamsi godhame immoo? Gajjadheen turu. Gajjattee? Kiristoos Yesuus akkasii kun amantaa? Eessa biyyi kee? Asum. Okay, laqamtanyaam. Warra laqamtanyaadha. Warra laqamtanyaa erga yaaltanii dhumarra dhuftu. Going to receive the miracle of the Holy Spirit who has been suffering from be healed. Misjoint bone and recommended the might of Jesus Christ. Surgery. And here with her bent, meeting the healing power of God. Take a look what's going on. She has been using this bed for long, and the man of God is ministering here, and the Holy Spirit is running the divine physiotherapy through this divine ray massaging. The might of Jesus Christ.
Take a look for yourself. Go. Thank you, son. Amen. Amen. Okay, you are free. Rise up, sister. Maltate, huh? Naurgufi. Huh? Naurgufi. Seurguf. Wana kamali? Wana kaibsa. Ibsa sikabe? Okay. He was saying, I was feeling something like an electric shock. And that was the power of the Holy Spirit. The man of God is encouraging her to bend over and remain for long. For she has been suffering to do this since she had that pain. Makan nukuba kana. Scoliosis. Yeah, scoliosis. Wana kasija dama. Lafe fude michire wal jala dabarsa. Intala mandito ko University Adamara of Fayyite sana. Lafe shefu edana kai wal jala dabarse. Okay. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. You are free. Kamu ilmu nama. Gooftaa galata fidaa fi ARARAan. Dabalaa galata fidaa. Mucha? Okay. Maltu jiram? Injuru. Umtoyu? Bara. Amen. Bara. She was saying, I am feeling no pain. Galata fidaa, ilillee fidaa. God be the glory again. Indanda'u satina folte basu. Indanda'u satina folte basu. Indanda'u satina folte basu. Indanda'u satina folte basu. Narrabayata ol manke. Narrabayata ol manke. Narrabayata ol manke. Narrabayata ol manke. Tole, balaa maaliiti? Balaa konkolaataa. Maal keessan? Mucaa kooti. Balaan konkolaataa kun yoom irra ga'e? Gaafa sanbataa. Taa'ee ka'uu hin danda'u. Dugda na dhukkuba. Taa'ee turuu hin danda'u. Gaafa deemus na dhukkuba. Dhaabachuus hin danda'u. In the mighty name of Jesus Christ, be healed. What era la fake ego lichatin? I mend up your broken bone. Omne disk is ke sadu era jarsa. That power of this sickness is died out of you. Margo chun dandesani. Gadi jechuun danda'u. Gadi jechuun dandesani. Dhaabadhe turuus hin danda'u. Yaa dhuftan. Warro shaambuu. Shaambuu. Addam sin godhe amma. Waan humna qabu tokko natti bu'ee na rukute. Waan humna qabu natti bu'ee na rukute. Alaba jaarsa kana kallee irraan keenya waan humna qabutu natti bu'ee na rukute. Humna inni qabu eeyuudha. I was feeling. Esa sinna innamma. Nadarbate nagafaye. The mighty name of Jesus Christ. And that was the divine power of the Holy Spirit even pushing him, mending his backbone. Nagafaye nadarbate. You are free. The man of God declared his freedom. Rise up, Daddy, for you are set free.
Nalala. Look at me now. Gajada ol jada filalam. Bend down and check out your restoration. All good. All. Up and down. Okay. Wajra. Barabaran. Man testified no pain. Ani bilisa bayar nagalate fada ani bilisa ini nagalate fada ani bilisa bayar. Mal gochun dando et. Abachun dando. Abachu. Gadechol jechun dando. Gajetol jechun dando. Taayyee kaundo. Behind. Viewers, this brother had a car accident and unable to stand for long. Abidda Samirra sikabatera. Abidda Samirra. That accident. Man of God is calling fire from heaven on him. Behind. Fayyina. Sistemin kama ke ojela te suno jitti de bera ego olichatin kasi Your distorted body system is restored. Amen. Abad of dandayam. Be on your feet now. Stand straight and walk. To God be the glory again. Look at him. To him be the praise again. Look at him. Ani bilisa. He's checking out his restoration. Bending down, walking straight away. Look at him. Wana ki electric na kabate. Kamsi gole. Naki sayai. He was saying something like an electric current was moving in my body. Goftaaf galata fidaa waa'ee boleessa kanaa. That was the divine electricity. To God be the glory again. You are free. Nama furtama keessa sabe. The might of Jesus Christ. You are free. Atis bilisa. Kasol. Lift up your hand. Lift it up. Kasol. Ani bilisa. Ani fayyera. Ani fayyera. Ani fayyera. Ani fayyera. The mighty name of Jesus Christ. I made this your backbone. You are free. Come on. Viewers, this is mass healing. Man of God is moving all over. Be healed in the name of Jesus Christ. Touching them. Imparting this healing power of God. As he is led by the power of the Holy Spirit. Blowing this life-giving spirit. The mighty name of Jesus Christ. Heal in the name of Jesus Christ. Randa la badana nama kranda declare aradabosian tradianama. Out! Out in the name of Jesus Christ. Out! Out in the name of Jesus Christ. Jilbisa malta nifid. Waggato ko erga chabe. Erga chabe. Be healed. Mana mantana ne ojino jenne. Bakka bakkattiin sochoon erga cabe har'a waldaa dhufe. Waggaa tokko. Ntocha'us. Socho'u. Raasi dhiiga walichaana bidda samiirraa. I call fire from the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Ndacha'u millich. Ndacha'u. Ndacha'u. Amma garuu ilaaltame akkanatti dacha'eera. Dachaasi dhiiga walichaatiin dachaasi. Was broken of his leg. Dachaasi. A year ago. Amen. And his he had never ever folded his leg. And this is be healed in the name of Jesus the Christ. divine massage going on, restoring his damaged cell system. Open your eye, brother. Be on your feet. Waggaa tokkoon. Ergasii maal gochuu hin dandeessu? Waldaan naquu laga gaman ce'uu gulantaa akkasiirra darbuu hin danda'u. Amma maaltu ta'e? Deemi. He was saying,
was unable event upon the stairs. cabde. Alessa, ule male gadi ba'uu hin danda'u, ol galuu hin danda'u. Waaqayyoon nu galateeffadhaa. Come on. Rakkina balaa maalidha isheen? Ana mana fabbaa manaadha. Takkaata cabsee makiina lama isaanii. Kan kee maaltu miidhame? Ankoon mataa koo asina dhoodhaa. Isheenoo? Isheen immoo qaamni ishee mul'uun hojjetu. Guutummaa qaamaa? Fidas lama isaanii. Keep watching. This are couple. Ishee caala miidhame yoo. Had a car accident. Miidhamaadha. Dhagni guutummaan. Nalaale. The mighty name of Jesus Christ. Randa la barada na makranda declare arada da bosia. Siodera makase. Siodera. Siodera. The mighty name of Jesus Christ. Injury. The mighty. This is her husband. Be healed. Who also had the same car accident. Amen. 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 Charge sigodera. Amen. I charge you on. Amen. Charge. Amen. I charge you on. Afura kesi yasa de unamba keti bas. Breathe out deep 3 times. Double. Isaduma. Be healed. Faish. Atama fayite taya. Ani fayyera. Koi gada manaki wajjingala teeffannati. Sensirraa galeera sheerra jira amma hu. Iddoo meeqa hidhanii jiru shee? Dugda shiirra asirra hidhanii. Maal keedha siif? Obboleetti kooti. Obboleetti keedha. Achi dhaqilaa. Siniif. Soddaa. Achi dhaqaa soddaanis kunoo. Atoo. Obbolee atis achi dhaqi kunoo laa. They are all their caregivers. Amma maal taate? Take a look. Yet is out of his conscience. Come on, please. Na darbate. Humna na darbate. Waan akka maaliiti? Jechuun dhufee manatti bu'e akkasuma. Ilaa akkan nama godhaa? Ilaa akkas? Okay. Take a look. It is funny. Power impartition. Asias na ofe. Na darbate akkasuma. Charge si godheera dhiiga walichaatiin. I charge you up by the power in the blade of the lamb. Charge si godheera. I charge you on. Indeemta kana booda. You will walk by Kottu your gara leg. koo. Amen. Humni kan gooftaati. The power belongs to the Miilla Lord. kee ol dheera. I made up your broken bones. Amen. The mighty name of Jesus Christ. I Jesus in. Maal keessi miidhame? Kana koo cabe. Morma kee? Kana kee cabee Danielaas koos. Baadha. Amma maaltu keessa darbe? Leeroosiin achirraa gadi buutan. Wanta si faana deemu wanta wayii ilaalaan ture. Yeroosicha amma tokko natti fure. Waan sin duuka deemu? Waan akka maalii? Wanta guddaa wayii miilla keessan faana fuudha. Uffee. Dhufee sitti bu'ee? Yeroon achirraa gadi bu'u? Uffee. Maal fakkaata faanni isaa? Uffatuma keessan adii fakkaate miilla keessan faana fuudha. Yeroosicha wayitu natti fure. Mataa koo keessa waatu na dhukkube. Ergamoota fayyinaa dhaqee ganaa bira ga'e jalqaba ganaa. He was saying even as he was coming down, some Ergama ARARA gartee maa fuutee hin galtu bayichi. Randa la barada bakranda declare arada masat radia. Be healed. You are free. Somebody was following you. What? And that's You are free. Yeah. Ejanu soratin? Yeah. Amen. You are free. You are free. Amen. You are free. solve it my You are free. Jesus gooftaadha. Yeah. problem You are free. from my Jesus pain. gooftaadha. Amen. Jesus gooftaadha. Jesus gooftaadha. Ani bilisa ba'eera. Waaqayyo du'a na oolcheera. Waaqayyo bilisa na baaseera. Uffee. Amen. Galata finnu ilillee finnu gooftaadha.
Maal sitti dhaga'amaa jira? Fayyina guddaan na keessa darbe. Dabboleettiin kun duutuudhaaf. Amma garuu deemaa jirti. Jaran fiiksna isheen moona deemsisa. Akkanuma si namacheessu har'a. Okay. Come on. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Bilisaan bahe Waaqayyoon naa galateeffadha. He's calling you to join here and celebrate. And to God be the glory again. Mucaan kee maal ta'e obboleetti? Baabba maqaan kee eenyu? Nagaa. Mancuube. Nagaa. Mancabe mana barumsaatti. Maqaan kee eenyu? Nagaa. Bilisa baheereedhe. Baheera. Gabeenya qol qabaa. Ani bilisa. This young baby is also confessing his freedom. Celebrating. This is another ministry of the Holy Spirit to this young baby again. Galateeffadhaa fi walitti buusaatti. His mother celebrating, making a shout of joy. This man of God is again ministering to this man. Ani fayyer. Ani fayyer. Fash. You are free. Bilisa. Maal keedha? Maal taate? Rifeeri saabanii fi namoota tarii. Maaltu sin keessa darbe? waan akkana zaruu ta'e. Isaan booddeewu. Isa booda waan inni dudda koo keessaa na nyaatu. Akka barbaadan jedhaa. Because this man was saying, unusual power moved down my body, and from that, the itching from my backbone has left me. Be healed. The name of Jesus Christ. Right out of him. The mighty name of Jesus Christ. Man of God is moving all of a sudden, imparting this healing power of God, touching them. Malkid. Malte. Mucaan waggaa daarii darbee mana barumsaatti alcummeetti rukutamee miilli dhiita'ee infekshinii lafeetti dhuume lafeen urate. Du'eera si ga'aa. Deemi. Uleen kan kee miti kana booda. Fuudhulee isaa lafa. Ani bilisa. Ani bilisa. Waaqayyoon naa galateeffadha. This young baby is confessing and calling you to join him and celebrate. Ani bilisa. Confessing it. I am free now.